Tooftaaf Raa'ol Balaa isinii dhiyeessaa dhiyaadha. Taphataan lammii Senegaal Saadiyoo Maaneen irra deebiin taphataa cimaa Afrikaa bara kanaa jedhamuun Koonfedereeshinii Kubbaa Miilaa Afrikaa kaafiin filatame. Maaneen xumura tapha waancaa Afrikaa bara kanaatiin biyyi isaa Senegaal Masrii injifachuun yeroo jalqabaatiif waancaa wayita argatutti rukuttaa adabbiitiin goolii lakkoofsisee ture. Maaneen garee biyyaalessaa waancaa addunyaatiin qaqqabsiisuun alatti garee isaa duraanii Liverpool waliin waancaawwan 2 argachuun bara dorgommii isaa xumureera. Waa'ee badhaasa kanaa fi dhimmoota kaan irratti Maaneen BBC waliin turtii taasiseera. Kilaba akkanaan jaallatu dhiisee Baayern Munich galuu murteessuu isaatti maaltu itti dhaga'ama? First of all, I spent 8 years in Premier League. Premier League keessa waggaa 8 tureera. Liverpool waliin ammoo waggaa 6 dabarse. Yeroo bareedaa ture. Murtee kanarra ga'uu koon dura hoogganaa kilabichaa waliin sirriitti dubbadheera. Jireenya koo keessatti qormaata biraaf qophaa'uu kanan eegalee kaleessa yookiin kilaba kana keessatti miti. Haala jireenya koo yoo fudhatte an magaalaa xinnoo irraan dhufe. Jireenyi kiyya qormaataan kan guutame ture. Kanaaf qormaata darbuu ittan beeka. Natti tola. Jireenya keessatti ammoo qormaatatti hirmaattee darbuuf dirqama murteessuu qabda. Anaaf murteen kun murtee sirrii an jireenya kiyya keessatti murteessedha. Kilaba addunyaa irratti beekamaa ta'ee Baayern Munich galuu kootti guddoo qiliixameera. Kilabiin kun kilabii onnataadha. Kilaba humna qabudha. Kilaba kana keessatti waancaa hedduu kaasuufan fedha qaba. Waancaa Champions League mo'achuuf abdiin qaba. Saadiyoo Maanee waancaa addunyaa hedduu mo'ateera. Kilaba biyya isaa Senegaal waliinis dorgommii waancaa addunyaaf ga'eera. Hunda caalaa immoo waancaa biyyoota Afrikaa biyya isaaf argamsiisuun guddoo faarfameera. Ofii Maaneen milkaa'ina kilaboota sadarkaa idila addunyaa fi kan biyya isaa keessaa kam caalsifata? Waa'ee garee biyya isaa maal jedha? For sure, winning Africa Cup, that was for me the best trophy I have ever won. Waancaa Afrikaa mo'achuun waancaan tapha hundarratti argadhe naaf caala. Jireenya koo keessatti ka akkas na gammachiisu hin jiru. Biyyi kiyya seenaa keessatti waancaa argattee hin beektu. Kanaafuu milkaa'inni kun anaaf adduma. Biyyi kee akka biyya biraa siif caalu ammoo gaaffii hin qabu. Kaayyoon kiyya waancaa Afrikaa qofa miti. Waancaa jiran hunda biyya kiyyaaf argamsiisuudha. Waancaa Afrikaa argachuutti guddoo booneera. Har'aas ga'uu koof sababii isa. Biyyi kiyya amma waancaa addunyaaf darbiteedha. Hagam ulfaatullee waancatti cichuun kiyyaa hin hafu. Cimus garuu hin mo'annu jechuun hin danda'amu. Kanaafuu waan dandeenyu hundaan yaaluudha. Difficult but not impossible. Shakkamtoonni 2 magaalaa Fiicheetti nuti abaa'oo shaneedha jechuun nama ukkaamsan to'atamanii qoratamaa jiru. Taateen kun magaalaa Fiichee ganda diidaa Heexoo Gooxii Alataa Maaraam jedhamu keessatti raawwatamu itti gaafatamaan waajjira bulchiinsaa fi nageenyaa magaalaa Fiichee obbo Araarsaa Nagaash BBC'tti himaniiru. Akka lakkoofsa Itoophiyaa adoolessa 10 bara 2014 shakkamtoonni 2 Damissoo yookiin Saamu'eel Abbabaa fi Abbabaa Taadduu jedhaman dargaggoo maqaan isaa Aayyoo Dassaalaa jedhamu dhimmaaf si barbaannaa jechuun bilbilaan waaman. Habtaamuu Xibabuutu obbo Araarsaa Nagaash dubbise. Shakkamtoota maqaan isaanii tokkoffaa Damissoo yookaan Saamu'eel Abbabee jedhamudha fi shakkamaa lammaffaa Abbabaa Taaddii nama jedhamudha. Miidhamaa kanaan maatii dhaffeera jarri kuni. Nama Aayyoo Dassaaloo jedhamu dhimmaaf si barbaannaa jedhaniiti gaafa adoolessa 10 2014 tilmaama sa'a 11 yommuu ta'u gara manaatitti bilbilaan waamanii mana shakkamaa tokkoffaa Damissoo yookaan Saamu'eel Abbabee kana dhaqa. Gaafa mana isaa kana ga'u garuu wanta biraatu isa quunname akka mana ga'een afaan fi harka isaa hidhuudhaan ukkaamsanii maallaqa gaafachaa turani. Manuma san keessatti ukkaamsanii bulchaniitti halkan keessa sa'aatii tilmaama sa'a 10 gaafa ta'u mana san keessaa baasanii nama mana amantaa deemu fakkeessanii uffata tuffisanii harka isaa hidhanii afaan isaa akka hin dubbanne hidhanii mana shakkamaa lammaffaa Abbabaa Taaddii jedhamu kana bakka inni mana inni galu keessatti fudhanii geessanii achitti ammas akkuma kanaan dura taasisan sanatti harka isaa akkuma jirutti doorsisaa turan jechuudha maallaqa akka galchuu fi dabalataan akkaawuntii isaarraa maallaqni tureera akkaawuntii isaarraa moobaayil baankiingiidhaaf dabarfachuuf yaalanii ture garuu hin milkoomne fi intanaa dogongoraa waan itti galchaniif waan hin milkoomneef hin darbamee isaanis ta'uu didee dhumarraa filannoon biraa maatii isaarratti bilbilanitti nuti abaa'oo shaneedha namni Aayyoo Dassaaloo jedhamu kun
nu bira jira waan ta'eef maallaqa qarshii 300 galchaa akkaawuntii irratti jedhanii gaafachaa turanii. Otuma kanaan jiru akka carraa ta'e odeeffannoon qaama hawaasaa keessaa odeeffannoon nu dhufe odeeffannoo isaa akka arganneen hordofaa turre akka hordofne shakkamnoonni kun yeroodhaaf baqatanii akka baqataniin to'annaa hordofii isaatiilleen bulchiisuma magaalaa Fiichee keessatti to'achuun danda'ameera. Waa'ee miidhamaa natti nama akkamitti umriin isaa waggaa meeqa ijoollee qabu? Miidhamaan kun rakkaasaa guutuu hin qabu. Ijoollee qabaachuu maal garuu tilmaaman yoo xiqqaate nama waggaa 25 hin ta'a jechuudha kanatti jechuudha. Sadarkaa dargaggeessarra nama jirudha jechuudha. Namoonni yakka kana raawwatanillee umurii kana keessa jiru jechuudha. Kanaan dura yakka raawwatanii beeku namoonni kun haala kamiin akka socho'an maaliif waan kana raawwachuu akka danda'an wanti qoratamee bira gahame jira? Amma inni isaa qorannaa gubbaa jira. Qorannaa keenya hin xumurre wanta amma itti deemne keessatti keessumattuu namoonni kun faayidaa mallee argachuudhaaf akka ta'e nama kanarratti miidhaawwan garaagaraa gaheera. Qaama isaa irratti reebichi garaagaraa gaheera. Dararriiwwan garaagaraa gaheera. Madeessaniiru. Qaamni isaa iddoo baay'een isaa madaa'eera. Nama kana sodaachisanii maal godhanii asiinis haa ta'u achiinis haa ta'u maallaqa kana argachuudha kaayyoon isaanii jechuudha. Maallaqa kana irraa fudhachuudhaaf. Yakku kun akka magaala keenyatti yeroo jalqabaatiif nu quunname yakkoleen akkasii magaala kana keessatti raawwatamee hin beeku. Kanaaf maallaqa hin mallee argachuudhaaf faayidaan mallee argachuudhaaf akka ta'e ni beekama jechuudha ifatti. Mee garuu namoonni shakkamtoonni kun jiraattotuma magaala Fiicheeti? Shakkamtoonni kun iddoon dhaloonni isaanii Aanaa Darraadha. Aanaa Darraadha magaala kana keessatti kan galanii yeroo ammaa kana jiraachaa jiranidha jechuudha. Keessumattuu shakkamaan dura si kaase namni Damisoo jedhamu kun mana jireenyaa qaba. Shakkamaa lammaffaan kun garuu kireeffatee gala jechuudha. Mana nama dhuunfaa keessa kireeffatee gala. Magaala kana keessatti jiraatadha amma. Miliquudhaaf yaalanii turan kan jedhullee naa kaastanii turtanii yoomi kan isaan to'annoo jala oolan? Shakkamaa inni tokkoffaan kun guyyaa yakki raawwatame kana gaafa kibxataa jechuudha kan to'atame. Gaafa kibxataati kan to'atame. Shakkamaa inni lammaffaan garuu guyyaa kaleessatti guyyaa kamisaa jechuudha kan to'atame jechuudha. Guyyaa kamisaa jechuudha. Maaliyyuu badanii turanii toornaaf hordoffii taasisneen hawaasni keenya nu deeggaree to'achuun danda'ameera. Odeessaalee gaggabaabootan darba barataan adii Afrikaa kibbaa meeshaa barataa gurraachaa irratti fincaa'ee ari'ame. Barataan kunis kan ari'ame erga yuunivarsiitichi taateen sun jibba sanyummaa ta'uu danda'a jechuun qorannoo dhimmicha irratti taasiseen boodadha. Manni murtii Keeniyaa poolisoota 3 fi nama siviilii tokko bara 2016tti ogeessa seeraa ajjeesaniiru jechuun balleessaadha jedhe. Yeroo yakki kun raawwatame reeffi ogeessa seeraa Wiilii Kimaanii konkolaachisaa dhuunfaasaa fi maamilasaa laga magaalaa Naayiroobii ala jirutti argame. Ameerikaa magaalaa Niiyorkitti waggaa 10 keessatti yeroo jalqabaaf ga'eessi tokko pooliyoodhaan qabame. Dhukkubsataan maqaansaa hin eeramne kun kana booda dhukkubicha daddabarsuu baatus vaayirasichi isa laamsheesseera jedhameera. Odeessaa dhumaan liqiin Itoophiyaan mootummoota addunyaa fi dhaabbilee liqii kennan irraa fudhatte yeroo jalqabaatiif kan doolaara biiliyoona 1 caale bara 1981tti ture. Yeroo ammaa haalaan dabalaa jiraachuu maddeen ni mul'isu. Ragaan baankii addunyaa akka agarsiisutti sirni dargii aangoorraa yeroo kufu liqiin biyyattii irra jiru doolaara biiliyoona 9 ture. Bara 2006tti ammoo liqiin kun gadi bu'uun doolaara biiliyoona 2.2 gahee ture. Haa ta'u malee bara 2018 wayita ministeerri muummee Abiyyi aangootti dhufan liqaan biyyattii irra ture doolaara biiliyoona 28 gaheeraa jedha baankiin addunyaa. Amma liqiin biyyattii irra jiru kun dhaabbilee biyya keessaa fi alaarraa liqeeffatame biiliyoona 56.6 ga'uusaa gabaasni himu ministeera maallaqa Itoophiyaarraa bahaa jira. Haala liqii Itoophiyaa yeroo ammaa irratti waahilli koo Galaanaa Balaa xiinxalaa diinagdee kan ta'an Dooktar Ayyala Galaan dubbiseera. Itoophiyaan dursitee maqaa Afrikaatiinuu deetiin kun idaan kun nuuf ilaalamu maddee humna keenya ol ta'eera jettee watwaataa turte otoo waraana hin jalqabin fa'a. Otoo wanti sun karaan qabatiin waraanni jalqabame waraana sana keessa immoo warra horii liqeessan kana warra dhiyaa kana warra biyyi sooreyyii kana hundaan faana walitti bu'iinsi uumame. Amma isaan muddanii qabanii akka duratti maddee
harkarra qabanii akka gaafatame sanatti kaffaltii kana obsuuf hin dandeenye. Mana nama har'a ga'utti takka argeen beeku innaa bajata mootummaa keessatti idaa biyyaa kanfaluun sadarkaa tokkoffaarra ga'ee yoo ga'u argeen beeku amma ga'u. Waraanni jalqabuu duras Itoophiyaan biyyoonni liqeessanii fi liqaa akka deebistu yeroo itti eeganii yookaan akkaataa liqaa san deebistu irratti fooyya'insi akka godhamuu fi maqaa Afrikaatiin gaafachuu jalqabdeetti. Amma tibba kanas amma waa'een loon restructuring jedhan tokko dhagahamaa jira. Gaaffiin sun dhiibee deemaa jira. Ofii maalumadha wanni restructuring or structuring jedhan kun maa'inni akkamittiin ibsama? Naaturii kana keessa akkaataan itti turamu restructuring ennaa jennu gosa qaba. Durumayyuu waan kana innaan liqeeffadhu yookaan dhala saatan itti yaanneeyyuu dhala akka maleedha guddaadha. Kan ol ka'ee natti kennameeyyuu amma yoon ilaalu humna kootii ol ta'eera. Maaloomee dhalasaa kana gannaa hir'isii jechuudha. Tokko ta'uu danda'a sun. Inni dursee dhufu garuu wanti kun sirma isaatu humna kootii adii oliin danda'u. Waan kana sirma isaatu naa dhiisii kanfaluu hin danda'u. Silasoo hin danda'u. Humna koo ol ijaa ta'eefu cal jedhee dhiisee bilaaklistii keessa galuudhaan manna tolumaanii dhiisee fiiranaa jedhanii beekii sana kaansilii taasifachuu akka warra abbaan nuti liqeesse sun si yaafuu jedhee dhiisu abdii kutee akka dhiisu waliigaltee irra ga'uudha. Inni sadaffaa yeroon amma kanfalu kun duratti waggaa 10 nan deebisa jedheetaniin waliigaltee mallatteesse iyyuu waggaa 10 keessatti deebisuudha jedheeni dhalli kun ennaa waggaa 10tti waan jedhu waggaadha. Ji'aan wanti kanfalu kun baay'ee ol ka'ee kanaafuu mee yeroo sanaa dheeressi danuu taasisi maaliif ji'aan kan hin kanfalu kun akka gadi bu'uuf jechuun keessaa inni guddaan tokkos fakkeenyaaf isa 10 sana 20tti yookaan 30tti ol butu jechuudha. Yeroo baay'ee kan irratti walii galamu isa kana. Namni raaqaa liqeesse horiin otoo deebi'uufi baatee kan inni abjootu kan inni yeroo hundaa waaqa kadhatu namni sun horii sana natti deebisuu baatee achuma baraan dhalan tonaa kanfalee jedheeti waaqa kadhatu. Horiin hin dhala kaayuu achum taa'e. Isa kanfaluufi garuu dhibee badiidha. Dheeressuun kun akka rakkina akkanaan isitti mukanatti akka rakkootti ni ilaalan. Akka waan biyya bu'aan wayii argamee odeeffama. Kanaafuu inni achi fageessuun kun balaa danuu qabaa. Amma turee bulu nama argamsiisa. Amma turee bulu dhibeensa gadi fagaataa deemaa. Fayyaa keessaa ba'uu hin danda'amne keessa seenamaa jecha. Tariib ministeerri muummee Abiyyi Ahmed yeroo aangootti dhufanii haalli biyyi keessa turte keessumaa liqaa wajjin wal qabate haalli ture kan amma jiru wajjiniin yeroo wal bira qabamee ilaalamu hammaataadha jechuun hin danda'ama. Durumaanuu akka malee tuulamee ture akka biliyoona 28 ture. Achumarratti yoo xiqqaate akka biliyoona 10 wayiitti dabalanii jechaadha. 2018dha asi kan ta'e wanti bade tokkotu jira. Maaliif bade yoo jette yeroo sana abdii guddaatu jira ture. Mootummaanis hamman barbaade liqeeffatanii biyyattiin guddisaa jedhe. Sabni sun dhumtu waan jedhe. Warri biyya alaas Itoophiyaan karaa sirrii deemaa jirti jedhaniiti yeroo tokkicha baay'inaan gadi naqan fidanii biliyoona danuu. Amma otoo hiriguun gahiin otoo omarra hin ooliin wanti biyya keessa jiru akka dura yaadame ta'uu didee deebisanii kanfaluun innaa duraa caalayyuu immoo rakkoo ta'aa dhufe jecha. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya torban kanaa goolabnee saganticha Hamzaa Huseen dhiyeessaa ba'ee Firaa'ol Balaa immoo dhiyeessaan ture nagaan tura.